Isaan gamoo irratti gamoo ijaaraa jiru. Laaqanaaf illee Naaroobii ga'anii deebi'u. Akka isaanii yoon qarshii itti argachuu baadhe illee cubbuu baay'ee dalageera. Gurra dabarsaan ollaa walitti naqaa akkuma jedhamu magaalaan Sarbiyaan mormitootaan marfamteetti isa jedhame akka waan magaalaan Sarboo mormitootaan marfamteetti fudhatee raajii ta'e. Obomboleettii 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleettii 22. Kutaa 22ffaa. Kutaa 21ffaa keessatti akkuma dhageessanii fi agartanii manni birruufaa poolisootaan marfameera. Kan manicha keessa jiru danuudha. Poolisoonni manicha sakatta'uu fi danuu qabuu fi eeyyama sakatta'iinsaa mana murtii irraa baasanii manicha bira ga'aniiru. Danuun marfamuu akka argeen miliquuf osoo wajabbaraa jiru maraggii manaa irraa bakka wal caalaa argee bane. Alatti na baasa kan jedhe mana namaa keessa isa seensise. Danuun akka manichatti darbeenii balbala gara mana abdiifaatti dabarsu akka duraatti deebisee saamsee intala siree irratti arge waliin kan inni ta'aa ture agartanii jirtu. Intalattiin ala baatee manni isaanii marfamuu deebitee dhuftee danuutti dubbachaa otoo jirtuu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laata? Danuun mana sana keessatti qabamuuf deemaa? Koodiin baatee jiru waan fedheef iyyuu kutaa 22ffaa waliin haa hordofnu. Abbaan manaa ishee loltuu ture. Lola baadimmee irratti rasaasaan qaamni hormaata isaa tajaajila ala ta'eera. Erga rukutamee galee booddee poolisiitti dabalame. Godina Jimmaatti ajajaa poolisii magaalaa Sarboo ta'ee ramadame. Gaaf tokko qajeelcha poolisii godina Jimmaa hojiidhaaf dhaqee gara magaalaa Sarbootti deebi'aa ture. Geejiba uummataan deemaa turanii. Osoo magaalaa Jimmaa keessaa ba'aniin xumuriin hirribisa qabate akka rafuu ta'e sillim jedhe jechuudha. Kan rafe haa fakkaatu malee abjuudhaan ni wajabbara. Waan abjuu fakkaatu keessa ture. Galgala salkan guutuu waa'ee nageenya magaalaa Sarboo yaadaa fi yaaddaa bule. Magaalaan koo aanaalee fi magaalaalee godina Jimmaa keessa jiran hunda caaluu qabdi jedha. Gama biraatiin lammiin biyyattii hundumtuu ilaalcha yookaan aayidooloojii tokko qabaachuu qabu nama jedhee amanuudha. Yaada adda addaa dhiyeessuun isaaf mormiidha. Gufuu misoomaa ta'uudha. Isaaf sirriif sirriin kan dhaabisaa jedhu qofaa. Yaada gam tokkoon osoo hirriba keessa jiruu magaalaa Sarboo ga'anii hin dammaqne. Raadiyooniin konkolaataa inni keessa jiru garuu oduu dubbisaa jira. Gaazexessaan oduu dubbisuus Magaalaan Sarbiyaa kallattii hundaan mormitootaan marfamtee jirti jedhee dubbise. Abbaan manaa ishii akka nama maraatee utaalee ka'e. Caancala meeshaa isaa banate. Ni nyaachifate.
konkolaataa dhaabsisee bu'ee gara buufata poolisii hoogganuutti fiige fiishkaa afuufe poolisoota hiriirse meeshaa kutaa egzibiitii keessa jiru poolisootaa fi dargaggoota muraasa isaan jala fiigan hidhachiise qajeelfama isaan namoonni baay'een mana hidhaatti guuramanii qabeenyi nama baay'ee sakatta'ame ni saamame sababa ni amanamuun hattoonni illee meeshaa hidhatanii duula kana keessatti hirmaataniiru kan dubbii isatti ta'e garuu mucaa durbaa tokkodha duula inni ajaje kana keessa gudeedamte durbiin mucayyoo kanaa garuu abbaan koo sadarkaa olaanaa irra jiraachuun rakkoo isatti fide. Gurra dabarsaan ollaa walitti naqaa akkuma jedhamu magaalaan Sarbiyaan mormitootaan marfamteetti isa jedhame akka waan magaalaan Sarboo mormitootaan marfamteetti fudhatee raajii ta'e. Sarboo fi Sarbiyaa adda baafachuu dhabee dogoggora uumeen badiin dalagee isa gaafachiisa ture. Garuu jarri wal beetti, korbeetti wal beetti. Amanamummaan isaa fi gara fuula duraatti kan inni tajaajiluu danda'u guddaadha jedhamee iyya uummataa fi seeraa jalaa miliqsuun taasifame. Kanaafis Finfinnee buufata poolisii amma hojjetaa jirutti ramadame. Inni aangoorraa bu'uus sanuma mootummaa kanaaf amanamaadha. Mootummaan kun yoo jijjiirame lubbuun isaa kan hojii dhaabuu isatti fakkaata. Isaaf kan biyya bulchuu qabu mootummaa amma jiru qofaa. Namoota naannoo birattis ta'e hooggantoota isaa biratti yaadii fi ejjennoon isaa kun ni beekama. Qoosaa hin beeku. Daba hojjetamus quban qabu. Isa ormi afaaniin odeessu dhugaadha se'ee fudhata. Marga hin nyaanne malee sangaa abbaa fiixaa waliin tokkodha kan isaan jedhan guutaniiru. Isa hooggantoonni isaa isa yeroo bosonaa reefuu galan isa yeroo biyya qabatanii irra jira. Hooggantoonni isaa garuu erga jijjiiramanii turaniiru. Kan yeroo bosonaa dhufan waadaa seenan achumatti hafe amma kan jiru haasaa mimmiidhagsuu qofaa. Harrabaan biyya bulchuu qofaadha. Kan hin jirre uumuudha. Kan jiru dhoksuudha. Of ijaaruudha. Harka lafa jalaan qarshii guuruudha. Uummata saamuudha. Inni garuu har'as dhaabbata isaatiif amanamaadha. Lubbuu isaa wareeguudhaaf qophiidha. Baadimmee deebi'ee kan deeme illee of iyyateeti. Balaan hammaataan amma kanaa irra ga'e illee kunoo sanuma shaggar jiraata jedhama. Garuu hojiin isaa ammallee tulluurraa akka hin buune agarsiisa. Kaayyoo yeroo bosonaatti ture afarsa. Sammuun isaa waan biraa yaaduu hin danda'u. Kanatti fayyadamanii ammallee rakkootu jira jedhanii loltoota waliin gara Gindabaratitti isa erganiiru. Erga deemee baatii 2 guuteera. Ishiin hin baranne maatiin ishee gara fiichee ta'uu beekti malee eessa akka ta'e hin beektu. Mucaa waggaa 9 taatee osoo jirtuu maatiin ishee boombii dho'een dhumanii. Boombiin kun akka tasaa loltuu tokko harkaa ba'eeti jedhama. Tasaa fi itti yaadameen isaa garuu hin qoratamne. Kanaafuu hin beekamne. Yeshiin garuu loltoota waliin dhuftee isaanuma biratti basaasa adda addaa hojjechaa guddatte. Qabsaa'aan jedhame kunis dhirsa ta'ee isheetti gale. Yeshiin gurraa abdii waliin kan wal bartees hojii basaasummaa kana irratti. Waliinis bobba'anii yeroo dheeraa hojjechaa turan. Abdiin booda irratti naamusaan hari'ame.
booda hojii biraa eegaluu malee maal akka hojjechaa jiru isheetti hin himne. Inni garuu kaampaanii Habashootaa biraaf basaasaa jira. Deebi'ee mootummaa basaasuu eegaleera jechuudha. Kanas kan gochaa jiru karaa isheeti. Walquunnamtii duraan qaban irratti fayyadameeti. Walquunnamtii addaa kan godhatan bara waliin hojjechaa turanidha. Erga ari'ame illee walitti dhufeenyi isaanii hin dhaabbanne. Akka birruun irratti hin barreef karaa balbala saamsamaa sana walquunnamu. Kanaaf jetteetu yeroo danuun mana ishee seenu abdiitu dhufe kan seete. Danuun naannoon marfamuu akka dhaga'een bishaan ta'e amma na qabu jedhee yaadda'e. Yeshiin basaastuu abbaan manaa ishee mololtuu ofii isaan dhaqee akka harka kenne osoo beekee akkam ta'a laata. Harreen afaan waraabessaa seente carraan qabdu nyaatamuu qofaa. Yeshiin garuu akkas ittiin jette. Umurii koo guutuu jara kana waliin dalagaan jira. Soba natti himameeni gidiraa gurguddaa namoota baay'ee irraan ga'eera. Sababa kootti qabeenyi namoota hedduus manca'eera. Lubbuun badee maatiin bittinnaa'eera. Jireenya hooggantoota keenyaa waggaa jijjiiramu kan keenya kunoo gadi adeema. Nuti siree caccabaarra ciisna. Kushiinaa namaa keessa teenya. Isaan gamoo irratti gamoo ijaaraa jiru. Laaqanaaf illee naaroobii ga'anii deebi'u. Akka isaanii yoon qarshii itti argachuu baadhe illee cubbuu baay'ee dalageera. Yoon irra si baraare cubbuu ani kanaan dura hojjedhe naa xiqqaata ta'a. Amma ka'i uffata kee baasi feestaala kana keessa buusi. Kana uffadhu jettee wandaboo sadii laatteefi. Isa kana dura uffadhu, isa kana immoo itti aansi. Kana dhumarratti jettee itti uwwiste. Danuun callisee ajajamuudha. Marata burree tokko fiddee laatteefi mataa isaattis marteefi. Sirriitti dubartii guddoo fakkeessite. Jaartii guddoo gugguuftu fakkeessite. Kophee ishee keessaa kan moofaa tokko filtee laatteefi kan rakkina uume isa kana itti ta'uu dide falatu dhibe. Booda kan abbaa manaa ishee kan dhiiraa ta'uun baay'ee fagootti hin beekamne tokko laatteefi inni immoo itti solola'e. Rakkoo keessa galanii booda garuu waa yaadde. Moofaa maranii itti suuqanii akka inni kaawwatu godhame. Gugguufee akka deemu mana keessatti oliif gad deemee shaakale. Gugguufee yeroo deemu bakka inni itti dogoggore sirreessaa xiqqoo takka shaakalsiiste. Xumura irrattis balbala banatanii ba'ani. Yeshiin cina gortee naxalaasaa ol deebisaafii deemti. Poolisoonni ala baay'eedha. Karaa isaan darbuuf jedhan irra ammoo baay'ee gobbanii dhaabbachaa jiru. Isaan bira darbuun dirqama. Hundumtuu akka isaan bira geesseen yeshi nagaa miti jedhani. Ayyoo faa dhukkube mana yaalaan ga'een deebi'a jedheeni jettee bira tarte. Harmeen abbaa manaa ishee gidduu kana ishee bira turanii. Kan ammoo
Poolisoonni kun ni beeku. Har'a garuu obboleettii isaanii bira gooroo jiru. Tooftaa kanaan isaan bira dabartee utuu deemaa jiranii danuun naasuudhaan miilla isaa daddafee waan fuudheef moofaan kophee miilla isaa keessa ture gadi ba'e. Kopheenis irraa bu'e. Osoo miilla isaa arganii raajii ture yeeshiin daddaftee utaaltee jala gadi teessee deebisteefi. Aariidhaan garuu qonxooxxaa qimmiiddaa itti qadaadde. Oo jedhee sagalee dhiiraa baase. Hoogganaan poolisii achi jiru sagalee dhaga'ee barbaacha of duuba ilaale. Poolisoonni naannoo sana jiran hundumtuu asiif achi mimil'atanii. Bakka sagalee dhaga'an garuu hin barre. Yeeshiif danuun garuu kaanii gara fuula duraatti qajeelan. Xiqqoo akka deemaniin konkolaataan poolisii piikaappii tokko dhuftee isaan cina dhaabbatte. Akkuma armaan olitti agartanii yeeshiin yookaan kumeen basaastuu ta'uu abbaan manaa ishee ammoo loltuu kan turee fi amma poolisii ta'uu danuutti himteetti. Danuunis harka yookaan qaaruu waraabessaa keessa akka galetti fudhatee adoodeera. Kumeen garuu faallaa kanaan poolisoota marsan jalaa danuu miliqsiisuuf wandaboo sadii itti uwwistee marata martee fi jaartii fakkeessitee fuutee manaa baate. Sababa kopheen miilla isaa irraa bu'een yeeshiin qimmiiddee sagalee dhiiraa baasee poolisoota keessatti shakkii uumeera. Danuu fi yeeshiin poolisoota bira darbanii akka deemaniin konkolaataan poolisii piikaappii tokko fiigaa dhaqxee isaan bira dhaabbatte. Qabamuu isaaniiti jechuudha. Kutaa itti aanu guyyaa 3 booda argattu. Sabiskiraayibii fi laayikii gochuun hordofaa waan jirtaniif galatooma.